Harkafuuni kabajamtoota daawwattoota Afranqalloo Digital Media arranam sadii taanee isinii dhufnee jirra. Ana Dastaa Ahmadii fi waa'illan kiyya Samir Jootee obsaar daanii qophii keenya diinagdee fi hawaasummaa kakaasnee kan haasofnu ta'a. Hanga xumura qophii keenya nu faana turan afeerra keenya. Egaa qophii keenya guyyaa irrantanaa diinagdee fi hawaasummaa keessatti kan ilaallu waa'ee ilmaan Oromoodhaa baha Oromiyaa sababa hongeetiin buqqaanii magaaliilee garagaraatti faca'anii argamanii fi akkasumatti illee haalata ilmaan Oromoodhaa biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti rakkoon adda addaa irra gahaa jirtu irratti kan walii ilaallu ta'a. Egaa akkuma mata duree irratti atuu kaastetti hawaasni keenya hawaasni Harargee karam irraa karam deemaa akka jiru taateewwan yeroo dhiyootti taate wantoota adda addaa nutti agarsiisaa jirti jechuudha. Kana irratti wanti ani ibsuu barbaade hawaasni keenya hawaasni Harargee yeroo ammaan tana gadadoo hamaa fi balaa hamaa keessa jira. Kunis haalatti qotatee bu'aa jalaa buufatee maatii isaa gargaaree akkasumattis qonna kanarraa faayidaa mataa isaa galii galfachuu dadhabee gabbu'ee jira jechuudha sadarkaan isaa. Anis kanumarratti yaadan dabaluun qaba. Uummanni keenya diinagdeedhaan kan cabe waggaa sadeen kanaasi keessumattuu dhiyeenya ji'oota 8 irra dabarre kanarratti gabaa jimaa akka malee ugguramuudhaan karaa ala ergiitiin illee karaa biyya keessatti illee maali qarata adda addaa irratti dhiibbaan waan jiruuf uummanni keenya jimaadha. Harargeen yookaan immoo baha Oromiyaatti kan beekamu akka jimaa garbuu fi buna naannoo Oromiyaa garagaratti akkuma leelifamu Harargee biratti illee jimaan diinagdee keessaa kan nuti qabnu isa tokko kajee hawaasni amanu ji'oota 8 dabran kana hedduu dhiibbaan karaa hedduudhaan karaa mootummaatiin karaa daldaltoota garagaraatiin illee qonnaan bultoota keenyarra sababii ta'eef uummanni sadarkaan ammoo uummanni irra jiru hongeef saaxilamanii akka gartee fakkeenyaa uummata Booranaa bishaaniin waggaa meeqa miidhamanitti Harargeen jimaan isii jalaa miidhame jennaan kufaatii hamaadhaaf saaxilamti. Kufaatiin kun immoo amma karaa baqattummaatti illee sababa ta'ee jira jechuudha. Egaa hawaasni baha Oromiyaa akkuma ati dastuun kaaftetti sababa hongee beelaa itti dhufuu dandeesse uummata keenya facaatii magaaliilee adda addaa irratti argamanii yeroo ammaan tanaa rakkoo addaatiif saaxilamanii kana guddaa kan ta'e sababni guddaan waggoota 8 dabran akkuma jalqabarra kaaftan hanqina roobaa mudate caama mudateeni oomisha alaa galfachuu irrattis qonna irrattis bobba'anii galfachuu dhabuun caama sababa ta'ee ergasii ammoo erga caamni rakkoo guddaa dhageessee gara jimaatiin oomisha qotee bulaan baha Oromiyaa diinagdee alaamana isaa itti socheessu ittiin bultu hojuumiif kan qabu jimaa irratti xiyyeeffatee jimaan ammoo mootummaan irratti xiyyeeffatee akka gurguratee galii bareedduu irraa argatee jireenya mataa isaatiif jireenya maatii isaa jireenya barattoota daa'imman akka baratanii hin taane hunda irra daangeeffamee rakkoo hamaaf saaxileeti jira. Kan hundaatu sababa ta'ee hawaasa keenya kan baha Oromiyaa irratti kadhaa mudatanii jiranii magaalaa akka Diradawaatii fi Harar keessatti faca'anii daandiirra buluu qe'ee qabeenya isaanii dhiisanii rakkoo hamaatiif saaxilamaa jiran. Yaa dhugaa dhagaa wanta kana yeroo ilaallu diinagdeen biyya sanii diinagdeen akka bal'inaatti yoo kakaasnu taate qonna irratti hundooti. Qonna jechuun parsantii 80 diinagdeen biyyattii sanirraa'ee bu'aa buufatti. Akkasumatti illee GDP parsantiin 40 ekonomii biyya irratti diinagdee biyya irratti parsantiin 40 jechuudha. Dhibbeentaa parsantaa dhibbarraa parsantaan 40 kanarraa argama jechuudha. Haa ta'u biyya teenya keessatti qonni kufaatii teekinooloojiidhaan hin deeggaramne haala hammaataa keessa odoo jiru biyyoota adda addaa akka fakkeenyaatti yoo kaafne biyyuma amma keessa jiraannu Masrii tana yoo fudhanne haalli qonna isiin itti fayyadamtu teekinooloojii adda addaa fayyadamtee lafa namni irra biqilchuu hin dandeenye biyya teenyatti lafa sanarraa oomisha addunyaadhaaf dhiyeessiti jechuudha. Gara biyya keenyattis deebitee wanta akka takka yaadachiisuu dandeessaa. Uummanni keenya osoo beelanii hongee adda addaatiif fakkeenyaaf osoo qabanii Booranaa fi Gujii keessatti akkasumatti illee naannoo barahaa
akkuma Itoophiyaattu osoo uummanni biyyattii beela'ee rakkoo dinagdeetiin mudatee jiru hongeef saaxilamee osoo jiru oomishni qamadii faan gara biyya alaa arganii mul'achaa jira. Haala kana lammoo hawaasni faca'ee alatti argama rakkoo adda addaa qaba. Mootummaan ammoo qaama kanoo akkamitti ilaalu jira? Mootummaan asirratti garuu gaaffiin qaba. Gaaffiin an qabu maali? Hawaasni keenya hawaasni Harargee akka hawaasa biraatirraa adda. Maaliif yoo jenne lafti isaan qaban lafa tabbaatii fi lafa gaaraati. Lafa mijjootuu miti. Lafa qamadii irra ficaasuu taatu miti. sirri. Qonna akkasirratti hawaasni keenya inni hojjete jechuudhaaf dhagaa qoteetii jimaa isaa dhaabee jimaan waan bikka xirrachaatii fi lafa tabbaati irratti illee ta'uuf sanirraa kaashkurooppii isaa irraa akkasitti inkama jenereet godhee bu'aa jalaa buufachaa jira jechuudha. Kunis gisa daangeffamee qaramee deebi'amee qaaraadhaan daangeffamee akka alatti illee hin argamne hoggaa godhamee miidhaa hawaasa keenyarra uumee beelaaf saaxilee karaatti baasee jechuudha. Hojiin qaban illee gadhiisanii karaa baqaatti coof jiran. Maal seetan amma kanarratti silaa mootummaalleen uummata osoo gargaaree uummanni gisee amma fakkeenyaaf Booranaa fudhannee waggaa baay'eedhaaf hongee irra turanii parsantii 60 cabanii jiranii kadhaadhaaf jechuudha. Holloon isaanii dila san dhabanii laftilleen gisee roobeettillee roobnillee kanuma gaagama isaanirra geessisu ta'ee mootummaan amma jimaa Harargee kanarratti dhiibbaa uggura godhuu dhiisee qaraxa humnaa ol hawaasaa fi daldaltoota garagarallee gaafachuu osoo dhiisee uummata osoo gargaaree dhiibbaa irratti hin taane ammoo akkanatti mootummaafillee ba'uumata malee gargaarsaa miti. Garuu waan uummanni qaburratti yoo mootummaan cinaa dhaabbatee mootummaarrattillee ba'an taanii ilmaanillee haadhaa fi abbaa isaanii bira baqaaf hin saaxilamanii akkasuma manguddoonni harka namaan eeganii kuni karaa hawaasaatiin illee gargaarsi yoo godhame hin gahu maaliif hawaasa bal'aadha gargaarsi hanga fedhe yoo guuraa oolanillee waan rabbiin rahmata isaanii godhe yoo mootummaadhaan afaan irraa qabaman lugamanii yeroo biraa ta'anitti gargaarsi nama takka lamaatiin isaan gargaaru hin jiru. Kanaaf mootummaanis xiyyeeffannaa kanneen fi uummata kana karaa meeshaalee qonnaatiin deeggaramuun gargaarsu cina dhaabbachuu bishaan baasuu bishaan roobaa qofaatti samii qofaatti abdatanii taa'u osoo hin taane akka biyyoota fakkeenyaaf akka reefuu sabiilkaatitti biyyoota arabaa kana irra guddaan lafti isii barahaadhaa gammoojjiidha. Oomishni isaan irraa argatan rooba irraa osoo hin taane qonni isaan irra bobba'anii jiranii bishaan lafa keessaa baafachuudha. Kun gargaarsa mootummaan godhuu fi abbootiin qabeenyaa taasiftu. Gara hawaasaatiin gara biyya keenyaatti yeroo ceenu ammoo mootummaa akkuma lafa kaasee fakkeenyaaf akka baha Oromiyaatti lafti gaara. Egaa rakkooleen takka lama jennee taarratti haasofnee finnuu miti rakkoolee baay'eetu jira. Haala mootummaa fi hawaasa irraas eeggamu. Hawaasni keenya maal godhuutu isarraa eeggama. Bifa kamiinii waan qonna isaa kana fooyyessee bu'aa irraa argamsiifachuu danda'a. Mootummaan akkamitti isaan kanarra deeggaruu qaba. Kana sagantaalee teenyata fuulduraatti baay'inaan haasofnu ta'a. Garuu waan takka dubbiilee ijoo ta'an ni kaasna jechuudha. Tarsiimoon fi imaamanni biyyattii takka kan guddisu qonnaa fi barnootaas waan hunda keessattuu shoorri inni qabu shoora guddaa waan ta'eef jecha tarsiimoo fi imaamata bareedaa agartee hawaasa keenya buusanii akkasitti mootummaan waan kana godhuufii qaba. Hawaasni keenya hawaasni diyaasporaatis wantoota biyya garagaraatti argan teknooloojii adda addaa qonna irratti barbaachisan waan san impoort godhee gama biyya isaa fidee waan kana irratti hojjechuutu isarraa eegama. Akkasumattis bu'aan gartee lafa guddoorraa waa xiqqoo oomishuu san hafee lafa xiqqoorraa waan gaarii waan guddaa oomishtee akkasitti if danda'u wabii nyaataatillee mirkaneessu akkasumatti illee galii isaanii guddifachuu ni danda'an waan jiruun dhaamu barbaada. Kun yoo irratti hojjetamee waan gaariidhaan jira. Gama biraatiin akka uummata Harargeetti ijoolleen tiktaak irraa waa'ee gargaarsa irra jiran xiqqaa fi guddaanii haa galatoomanii haa irratti jabaadhaa isaaniin jenna. Gama biraatiin abbootiin qabeenyaa akkasuma aartistoonni Oromiyaa kutaalee garagaraa taatan hundinuu uummata kana cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akka yaada keenyatti mootummaanis uummata baay'ee irra godhuu dhiisee uummata kanaaf saaxiluu kanarra waan uummanni qabu irra kunuunsee osoo irratti tajaajilee isarraa illee ba'aan takka kan irratti jennee yaadna. Mee asumaan gara Saudi Arabiyaatti osoo imallee akkam jettan? Rakkoo hawaasa baha Oromiyaadhaa ammaaf hongeef saaxilamanii
furmaanni gargaarsa walii galaati. Mootummaas ta'ee qaama miti mootummaas abbootii qabeenyaas ta'ee tumsa warra diyaaspooraa ta'ee erga waamicha taasifteen booda obboleeyyan keenya kan jireenyuma kanaan wal fakkaatu jireenya ofii jijjiiruudhaan dhimma siyaasaatiin mirga ofii dhabanii biyyoota ambaa keessatti faffaca'anii hedduutu argama. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti yoo fudhanne ilmaan Oromoo dhalootaan Oromoo ta'an biyyoota akka Jibuutii, Somaaliyaa qaxxaamuranii bahara jechuu qaxxaamuranii gara Yaman seenanii kaan lubbuu fi dhabaa bu'aa bahii hedduu keessa dabranii ammoo kan Suudii seenanii osoo jireenya ofii fooyyeffachaa jiranii jireenya maatii fi jijjiiranii osoo deemanii mana hidhaa keessatti qabamanii waggoota dheeraadhaaf hidhamanii dararaa adda addaa argaa jiran hedduutu jira. Mana hidhaa san keessatti haalli amma jiru kun haalaan fokkisiisaadha. Dhugaadha. Maal seeta mana hidhaa seenuu jalqaba irratti aarsaa hedduu kafalanii Oromiyaa irraa kaasanii hanga biyya ollaa dhaqanitti daangaa Yamanii fi Saudi Arabiyaa hedduutti rasaasaan eegdota daangaatiin hedduu kan dhumanii jira. Barahaa keessatti oowwarraa dheebuu fi beelarraa kan dhumanii jira. Dhukkubsatanii osoo namni jalaa kufuu numa deemanii jira. Yamanis jiraachuun hin danda'amu. Yaman biyya ifiifuu waraana yeroo dheeraan irra turtee dhukkooyte kanarratti dinagdeen isillee laaftuudha. Namniif jijjiiruu miti mataa isaa jiraachisuun ni ulfaata. Achirra dabranii karaa biyya Saudi Arabiyaa seenanii achittis yeroo isaa waggaa tokko ji'a 5 olmaa isaan karaa kanatti dadhaban osoo hin kafalin poolisootaanis haa ta'u qaama biraatiin illee qabamanii mana hidhaa san keessa nyaanni hin jiru. Akkuma suuraa agarree sagalee illee yeroo garaagaraa taafii turre hedduu nama dhagama. Obboleeyyan keenya warroota achi keessatti ilmaan jalaa du'ee jira. Dubartoota faan keessumattuu hedduu dhiibbaadha. Warroota dhiiraatis kan maraatanii jira. Dargaggeeyyiin babbareedduun tuni furmaanni kanaatillee silaamotummaa fi hawaasa biyyattii ijoolleen tun irraa baateeti ta'a. Dinagdeen biyya teenyaa fi fuquftuudha. Ijoollee sanii sababa akka biyyaa bahanii taasise dinagdee fi akkuma ati kaaste rakkoo siyaasaati. Samiirraa asirratti waa'ee iddoo isaaniitiin qabatee waasi mul'ate irraa kanneen gadda turte waa'ee walgattis lubbuu isaanii dabruu irratti mee hangam takka rakkoo nama uumamu waan miira akkam keessa jirra hawaasni keenya jettee mee yaaddee? Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni keenya rakkoolee garaagaraa qabni qaba. Sadarkaa barnoota isaatirraa jalqabee barnoonni qulqullina qabu, kwaalitii qabuun kan namuu fi eegas cirraa bee ammaas hojii dhabdummaa jira. Hojii dhabdummaa san keessa baratee mana taa'uun ni ulfaata. Lafti qonnaatis waanuma amma kaafne kana taatee kun odoo jiru mootummaan biyyoota garaagaraa keessatti haala mijeessee biyyoota garaagaraatti akka deemanii hojjetanii biyya saniifillee maallaqa argamsiisan invest akka godhan carraa adda addaatu uuma. Gara mootummaatiin garuu wanti kun yeroo ilaalamu hanqina guddaatu jira. Mootummaan waan isarraa eegamu bahaan jiru. Inumaatutu yeroo biyyarraa bahuudhaaf uummanni karaa seera qabeessaa waan kana gartee piroosesa godhan mootummaan danqaatti ta'ee paaspoortii bifa dhoorkuutti paaspoortii bifa 70,000 80,000 hawaasa keenyatti akkasitti itti gurguruu keessa waan akkasii cufaatu jira. Namni kun jireenya fooyya'aadhaaf if jijjiiree maatii isaa jijjiiruudhaaf biyya takkarraa biyya takka baqata. Akkasumatti illee eega biyya san keessatti baqatee karaa seera qabsiisuutii fi dippiloomaasiidhaan wantoonni irratti hojjetaman hedduu gartee kalafa qabatee miti hanqina guddaatu jira gama saniinis. Silaa mootummaa fi hawaasa akkuma jalqaba kaasuuf ture yoo mootummaa san hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala kaayee rafaa jaan silaa mootummaan kun uummata isaa kana kaachoo keessa gubachuu jiru kana ijatti deebise mootummaan Suudii sanillee dilas akkasitti hin qixaatu ture. Nuti gaa sagalee ta'uufiin ala carraa isaan keessaa baasuu hin qabnu immoo dandeettii isaan gargaaru warroota qabaniif hadaraa Oromummaa hadaraa lammummaa jechuudha. Ijoollee saniif sagalee tahaa gargaaraa dhaamsa keenya. Hedduu galatoomii wantoota qabxilee ijoo kaaftanii kanaa wajjin wal qabatee shoorri mootummaan qabu hawaasa isaa jijjiiruu irratti waan guddaadha. Akka fakkeenyaaf si kaasuu hin danda'a biyya Taanzaaniyaa jaamtee beekamtu keessatti mootiin isaanii Juules Nyerere namni jaamu yeroo biyya san bulchaa turetti oomisha garaagaraa oomishee biyyoota adda addaatti ekspoortii godhaa ture.
barattoonni achi baratan yeroo isaan baratan agartee nama akkasaa ta'uudhaaf barachaa turan. Rool moodeela godhatanii akkasii barachaa turan jechuudha. Mootummaan murteessaadha jechuudha. Poolisii fi tarsiimoo fi akkasii ammanni inni baasu akkasitti uummata ceesisa. Garuu uummanni yeroo baqate deebii gartee atattamaa kan nuu dhabuu fi akkasumatti islaalee callisee bira dabru uummata kana gartee odoon barbaadin mootummaa hojis yoo gartee hawaasa wantaati as deebi'anii hawaasa kana keessatti carraan hojiin uumamuuf hawaasni kun jireenyuma duraanii kan irraa dhiyeessisanii deebi'aa jechuudha. Akkasumatti mana hidhaa san keessatti danqamee lubbuu dhabanii hawaasni keenya rakkatanii oowwaanis baqqanii sagalee nu taa'anii miidiyaaleen adda addaatis labsamaa jiran. Kanaafuu idil addunyaatti hawaasni Oromoodhaa yookaan miidiyaaleen Oromootis ta'ee nutis dabalatee mootummaa fi qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu waan kana obboleeyyan keenya kan rakkoo san keessa jiran furmaata itti godhuudhaaf kan danda'u du'aayiidhaan kan qaamni dhimmi ilaallatu kan baasuu danda'u baasuudhaan warreen achi keessattis gargaaruuf nyaataaf dhugaatiidhaan deeggaruu danda'an illee cinaa dhaabbachuudhaan waamicha akka taasifnu nuti illee gahumaan ergaa qabnu dabarsinaaf. Eegamaa fonqaloo dijitaal miidiyaatiin hawaasa keenya dinagdee siyaasaadhaan utubuudhaan fuulduratti haala jiruuf jireenya irratti akka of harkatan gamanumaan sagantaa barnootaa qabannee dhiyaachuudhaaf haalduree hundatu qorannee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yaadota haga ammatti kaasnee hanga xumuratti akka nu hordofaa turtan abdii isinirraa qabna. Dhaammannoon teenya waliigalaa hawaasaas ta'ee mootummaan uummata biyya keessaa fi biyya alaalleetti rakkataa jiran kana cinaa dhaabbadhaa nurraa illee eegali miidiyaan Oromoon hundinuu akkasumatti cinaa akka dhaabbatu dhaamsa keenyaa fi abdii kan isinirraa qabnu ta'a. Hanga sagantaa biroo tana fakkaattu qabannee walitti deebinutti nagaan nuuf tura.